kufni by the way maalif heerare seeretiin bulmaatati seera sanatti applying goone saniif kufte nam tokko illee komatin gaafa kufni nama komanna gaafa moo dabarre waan isin ajaa'ibsiisame gaafa fide namni tokko maal jaa yes fide jaa gaafa fide barsiisaadha walloleetiin badheefnaa kenne how come kun ilaalcha keeti ilaalchi ati qofiinsaa qabduu fi ilaalchi ati guddinaaf qabduutu akkaati guddattu yookaan akkaati qoftu si godha akkaati milkooytu yookaan akkaati milkooni si godha akkaati bakka guddoodhaaf daleedu akkaati kitaaba dubbisuuf daleedu akkaati karoora kan kee galmaan ga'uuf daleedu hasii godhu ilaalchaati qabdu ilaalcha jechuun waan hunda by the way attitude is everything ilaalcha jechuun waan hunda seerri kuni seera akkaataa ati waan takka daleedu akkaataa ati waan takka itti dubbattu akkaataa ati waan takka itti yaaltu akkaataa ati waan dubbattuu fi waan ati daleedu hundaa hogganu seera ilaalchati naa duraa kee irra deebi'ee ilaali yooni fi gammachuudhaaf maal qabda ilaalcha akkam qabda maal gammadaa ol takhajuu taate wel sammuuta inti keessa gammachuudhaaf attitude yookaan ilaalcha ati qabdu negatiiviidha galgala ganama nama dalagu appreciate godhu dhifte ati maal galgala ganama man dalaga maal inni duutaa miti yoo kajettu taate ilaalcha ati dalagaadhaaf qabdu yookaan ilaalcha ati hard workidhaaf qabdu wrongiidha ilaalcha santu akka ati hard workara hin taane si godhe ilaalchi kan keessun jiruu tante amma jiruun amma keessa ati jirtu tun qabeenya saa ta'u dhaba saa ta'u beekumsa saa ta'u wallaala saa ta'u okay milkaa'ina saa ta'u waan fedhu haa ta'u resultiin amma ati harka qabdu tun by the way resultii cumulative attitude keetiti ilaalcha keetitu resultii irratti qabdu tana murteesse so boru jijjiiramuudhaaf boruu tee jijjiiruudhaaf hegaree tee jijjiiruu ka barbaaddu taate ilaalcha kankee naaduraatee akkaataa ati addunyaa tanatti ilaaltu akkaataa itti namoota si wajjin dalagan akkaataa ati jiruutee dalagaatee if laaltu ani ati akkamitti if laalta by the way ilmi namaa kun gaafa uumame rabbiin bareechitu uume rabbiin nu uume kasamii uume kadachii uume hunda keenya wal qixatti nu uume yes tokko gabaabaa tokko dheeraadha tokko diimaadha tokko magaala tokko gurraacha whatever tokko qallaa tokko furdaa tokko afaan kana haasaa tokko afaan san haasaa it doesn't matter wanni maatara godhu akkaataa ati itti if laaltu akkaataa ati biyyatee itti laaltu akkaataa ati hojiitee itti laaltu akkaataa ati eenyummaa kee itti laaltu akkaataan ati itti waan hunda laaltu tuni isiitu walii qabamee milkaa'ina kee murteessa so maal fakkaataati akkamitti ilaalta guddina akkamitti ilaalta if akkamitti hawaasa kee kana laalta akkamitti dalagaadhaaf akkamitti dalagaa laalta akkamitti barnoota laalta kun hundinuu mee laaliti seeniti miizaana irra kaa kiiloo meeqa fudhata because ilaalcha santu at the end of the day jiruu tante murteessa waan ta'eef so maal jaa barreessan tokko if you think what you always thought and if you do what you always did you always get what you always got ja yooni fi waan kaleessa yaadde arras yaadde you see waan kaleessa yaadde arras yaadde waan bara deengaddaa yaadde barana yaadde and if you do if you think what you always thought and if you do what you always did waan bara deengaddaa goote ammas yoo goote waan kalee goote arra yoo goote you get what you always got wanni ati argattu waan bara deengaddaa arkatteedha qabeenyaati arkattes qabeenyuma bara deengaddaati beekumsa kan keetis kanuma bara deengaddaati wanni hundinuu kanuma bara deengaddaati jechuudha so ilaalcha kee laali xiinxali ilaalcha kee sirreessuudhaaf ilaalcha kan kee kun kan jallatamuu qabu kan bahuu qabu kan haqamuu qabu kan sirraa'uu qabu kan jallate laali itti haa sirreessinu so the law of positive attitude waan hunda keessatti ilaalcha ati ifii qabduutu duniyaa tanarratti milkeessa si jijjiira by the way even bareedinni ati qabdu ilaalcha keetirraa dhufa gaaf tokko maal jee doktorri tokko doktora cosmo surgery dha dalagaa yookaan plastic surgery irratti dalagaa namoonni kun dhufaniiti fuula isaanii surgery akka godhuuf yooni fi funyaan kee takkaanii dheerate jedhaniiti kananaa tolchi yookaan skaara yookaan godaannisa bara dheeraa qabaatanii dhufanii godaannisa kanarraa dhabamsiise jedhanii na bira dhufan jee namoota hedduuf hin dalaga ture jee namoota hedduu dalagee fi nam tokko gaafa surgery tanarraa gubahan yookaan qadoo xiqqanaa kanarraa gubahan gammadanii bahan jee tokko immoo ogguun fi bakka surgery irraa bahee fuula guuree baala kiyan akka neegetiin bareennee jaaje maali dubbiin tun kanaafis
delegating jira kanaafis delegating jira kun gammadaadha kun hin gammanne en effectin isaa fuula isaanii irratti ni mul'atu jee kan gammadaa sanii fuulli isaa bareedaadha jee kan gammadin kana sarjariin isaan bareedne jee den gaddaayite research dalaguu jalqabee maalin arke jee nu keessa mataa lamaa jira yookaan sammuu lamaa yookaan eenyummaa lamaatu jira jee eenyummaan tanteetuni sarjariin dalagachuu deemu kanaaf kanan nin jijjiiramaa nin bareedaa jee yooni fi ifitti himee kadhufu taate definitely reflection keessa isatti yaadu suni fuula sarratti mul'ata jee fuula isaa even dalagaan dalagurratti impact qaba jee you see akka tasaa ta'e kaan ammoo kaneen dalagadus dalagachuu baadus dilasmara waan bareedu silaa an khanuman uumame ani silaa nasiibni khiyya khanuma ani silaa hin guddaddu ani silaa hin milkaawu ani silaa faan addoodha jechaadha namni karaa dalagaadhaa deemu tokko dalagaa sarratti milkaa'uu ni danda'a akkasuma jechuudha so sarjarii warroonni seenanii maallaqa baasanii sarjarii haa dalagatanii malee ittiin amananiitii miti isi ilaalchi isaanii naaduraan isaan ittiin dalagatan sun hin jijjiiramne haa bakka haa uma dalagadhu jaaniiti malee so at the end of the day sarjariin isaatis hin bareeddu so at the end of the day dalagaan isaatis milkaa'inni keessa hin jiru maaliifi ifitti himee dalagaa jira ifitti wanni inni himee ani naaf hin taatu durumaanu ani nasiiba hin qabu jeetiti lafaa ka'e baay'ee akka taphatti illee hin jeenaa waan kana ani nasiiba hin qabu hin jeenaa maaliif namni nasiiba dhabee hin jiru akkuma reefu sun hin jee rabbiin khasi uume khana uume khadachi uume khasamii uume guddinaaf nu uume malee xiqqeenyaaf nu uumne milkaa'inaaf nu uume malee dhabuuf nu uumne so akkaataa nuti itti yaannuuf yookaan akkaataa itti nuti waan takka laalluutu naaduraa teenyatu jijjiiramuu qaba the law of attitude positive attitude waan takka irratti positive ta'u wanni takka wanni hojjetamu kun wanni dalagamu kun wanni narra gahe kuni namiiduu fi miti definitely fakkeenya sinifaa fudhadhu gaaf tokko jaan qaalichi tokko mootii tokkoof dalagaa osoo mootii tokkoof dalaguu deemuudhaaf akkuma kaaniin ni deemna jaanii mootichi dhiisee biraa deeme mootichi na dhiisee biraa deeme jeetitiif irraa ka'ee kuni makiinaa biraa qabatee deemire hogguu mootichi dhiisee deemu dhiisaa umaa rakkinaa mitii jee haya jeetiti makiinaa biraatiin deeme hogguuni fi makiinaa biraa deeme harkisaa kun qocalamee harkisaa kun irraa murame amma osoo deemu jiranuu hogguuni fi daggala jabaa tokko daggala fokkataa tokko keessa gugahan marfamee fuudhanii isa kana fudhatanii deemanii karawannaa qodhaa godhuuf hogguuni fi deeman bakka qodhaa san dhaqeetiti hogguuni fi ichi gahee hin ta'u qodhaadhaaf jaanii deebisan hogguu sanillee gaarumaa fi dhiisaa jeen ammallee so hogguma rakkinni tokkollee irra ga'e amma bakka qallichi sun qodhaa godhame jeen namni dhaga'ee rifatanii fi wayi osoo hin deemin je'uuni deemee jee mootichinis inni gaafa haamanatti deebiire hay boo asin duune ni jirta qodhaa sin goone naan nagaumaa fi meedhiisaa gaarumaa fi jeen sa'aatiin kun hogguuni nan si dhiises gaarii fi naan jette hogguuni fi kana taates gaarii fuma jetta maali gaarii fi nati jettu jennaan dhageessani jeen silaa hinin isinii wajjin deeme makiinaa isin deemtaniin sanitti aanamaatu qodhaa godhama ture ani hafuu kiyyaan harki kiyya qocolameet narraa muramee isaan wanni isaan qodhaa godhan suni nama qaama guutuu godhanii beeyte saniifuu silaa qaamni kiyyaarra guutuu ta'e harki sun silaa qubni kiyya sun madaa'uu baatee narraa muramuu baate du'eetiin ture saniifuu maal jee wanni hundinuu qatahu maaliifi gaarumaa fi jaa gaariitti hiikkadha waan takkallee gaariitti hiikkannu nuti hanga ammaa jechuun karaan nuti irra dhufne waan hundaa'u negatiiv ummatti hiikkana so the law of positive attitude jechuun yoo khasaarte waan takkaritti barnoota irraa argachuuf khasaarte yooni fi namni tokko sirraa waa ta'e of course namni narraa waa ta'e jee gammadulleen haa jiraatu dhabu malee obsi positive hin hiikkadhu rabbiin gaarii dhaba kan si buusuu deema rabbii waan hin taane sirratti hin uumusi sirratti hin godhusi nagee waan guddoof isin uume so the law of positive attitude haala murteessaadha dalagaa ta'etti jireenya keetitti maatii ta'etti hawaasa ati keessa jiraattutti fi akkasumatti jiruu ta'etti fi fayyaa keetirrattis the law of positive attitude murteessaa hogguma hundaa'u ilaalchi ati fi qabdu hogguuf ilaalte rabbii kee galatoonfadhu yaa rabbi bareedaa gootee na uumte galatoonfadhu galgalaa ganam ni'imaa inni sii kenneef harka inni sii kenneef miila inni sii kenneef maaliif waan dhabdeerra waan qabdutu hedduudha yooni fi hogguma halleehu ilaalchi kan kee pozitiivii tahee waan argitu kana hundaa'u karaa gaariitti hiikkatta karaa bareedatti hiikkatta waan qabdutu irra hedduudha malee waan dhabdee miti waan jiru yooni fi ati dabalata galatoonfataa deemtee siif dabala maaliifi ballama seera addunyaatu kana yooni fi galatoonfatte siif dabala rabbiin siif dabala yooni fi ati isa galatoonfatte so the law of positive attitude kana fakkaata heerri sadaffaa
galatoomaa.